Ashamaa kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii warroon addunyaa irratti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii nagaan koo kan kabajaa kan jaalala bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha an obboleettiin keessan nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u nagaan na bira jiru immoo isin biras haa jiraatu isiniin jechuu jaaladha har'aa mana obboleettii koo naman baay'ee kabajuu fi naman baay'ee jaaladhu nama iddoo guddaa qabuu fi hunda keessanuu baay'een sin jaaladha hunda keessanuu baay'een sin kabaja hunduma keessanuu iddoo jirtanitti nagaan isiniif hawwa mana obboleettii koo kabajamtuu fi jaalatamtuu kaayyootuu bitittan argama har'a maaliif dhuftee maal gochuu dhufte jechuu keessan hin oolu warroonni na beektan illee jirtu natti fakkaata tarii warroota nan beekneef immoo yuutu warroota siniif haarawaa ta'eef yootuubiin jedhama mana obboleettii koo kaayyootu bitittan argama har'a cidha wayiiti jira jedhanii mana ishii mi'achi geenye laalla kan ishii ta'eef namatti fuudha jirtiin barre waliin achi geenyu siniin jechuu jaaladha akkasuma obboleettii koo kanan baay'ee kabajuu fi baay'ee jaaladhu dadhabbii yeroo dheeraa lifeetii yeroo dheeraa dura wanti marrummoo yoo wanti hojjetamu kamuu dadhabbii malee osoo ittiin xaarree wanta akka qalliititti milkaa'u tokko hin jiru keessafummoo yoo hojii yuutuubii kana baay'ee tokko biizii nama godha baay'ee tokko yeroo namaatillee namarraa ni beektu hojii mana namaa kan wajjin baay'ee tokko dadhabbii qaba yaa ta'u sanuma hunda keessaa tartee sin obboloonni koo hundi keessanuu bira dhaabbattanii san hunda keessaa waaqayyo ishee dabarsee guyyaa firii dadhabbii ishii itti argattuun ishii ga'e waaqayyo maqaan isaa yaa ulfaatu asumaan obboleettii koo kanan baay'ee jaaladhu kanan baay'ee kabaju kaayyoftuu fi baga gammadde baga waaqayyo si gammachiise koongira sin jedheen jira baga gammadde ammallee gammachuun kee kan asitti dhaabatu osoo hin taane kan bara jireenya kee guutuu gammaddee jiraattu waaqayyo siif yaa taasisu sin jechuu jaaladha obboleettii koo ammas obboleettii keenya kana waa hedduutu hafee waa hedduu duuba ishiititti hafee akkuma yeroo duraa bira dhaabbattanii sa'aatii taphachiisuudhaan ta'e wantuma kaminuu bira dhaabbattanii guyyaa kanaan ishii geessanii guyyaa gammachuu ishii kana ishii argisiiftan borus biraan hafina bira dhaabbadhaa isiniin jedha maqaa daawwattoota kaayyoftuu bitiin hordoftoonni ishii guddaa galatoomaa galata guddaa qabdu warroonni ishee faana dadhabdanii dadhabbiin obboleettii keenya kan kootii kan obboleessa keenya kan keenya jettanii warroonni namummaa namaatiif namaaf cinqamtanii nama kan bira dhaabbattan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha maqaa daawwattoota ishiitiin obboleettii koo baga gammaddee baga waaqayyo si gammachiise baga guyyaa firii dadhabbii keetii ittiin argattu waaqayyo si geessin jedha ammas immoo yuutu akka ati waan guddaa irratti hojjettee nuufis kan fakkeenya taate dhaloota boruutiifillee fakkeenya taate dhaloonni boruutiillee sirraa baratu tokko akka irratti hojjettu oomaa shakkii tokko hin qabu nutis immoo waan dandeenyuun waan beeynuun wantuma kamiinuu si faana jirra si waliin jirra obboleettii keenya ammas jabaadhu kara fuulduraatitti malee of duuban deebi'inii hundumti keessanuu warroonni ganaa jirtanillee warroonni gana sa'aatii irrattanis warroonni immoo yoo moontaayizii taatanis hundumti keessanuu jajjabineen isiniif hawwaanii gama kootiin jabaadhaa harka ol qabadhaa tokkummaa keenya waaqayyo nuuf haa cimsu isiniin jedha obboleettii keenya kana hundi keessanuu viidiyoo ishiin gallakkiftu sheeree godhaa fi koomentii yaada qabdan wanta ishiin irratti sirraa'uu dandeessu wanta immoo jiru ilma namaa ta'e namni dogongorra hin jiru dogongora ishiitis dogongora ofiitirraa immoo jiru namni baree irraa sirroofne hin jiru waan ta'eef yaada qabdanis koomentii jalatti kaa'aa malee akkanumatti viidiyoo bichaa laaltanii jabaadhu itti fufii maali osoo namni tokko dogongora akka qabu beektanii akkas bichaa jettanii akka barreessine maaliif dogongora sanirraa sirraa'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hunda keessanuu
baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja, iddoo guddaan isiniif qaba. Isiniin jechuu jaaladha, jabaadhaa, wal jajjabeessaa, wal bira hin tarinaa, afaan bichaa akka hin taane. Nuti Oromoon galaana miliyoona meeqatti lakkaawwamna, garuu wal jajjabeessuu irratti xinnoo ammas bareedumarra jirra, ammas gaarimarra jirra. Jabaadha. Kana caalaa mooyyutu akka wal qabannee bakka guddaa geenyu, galma guddaa geenyu homaa shakkii tokko hin qabu. Namni tokko kophaa fiigeef erguu hin ga'u. Mukni tokko kophaa isaa boba'eedhaaf faayidaa hin kennu. Yoo waa itti dabalame yookaan koboonni itti dabalamee akkasitti waan tokko bilcheessuu danda'a malee mukni duwwaan kophaa isaa boba'eedhaaf waan godhu. Namni tokkollee kophaa isaa fiigeedhaaf homaa gochuu hin danda'u. Kanaafuu harka wal qabannee tokkummaa keenya Waaqayyo nuuf haa cimsu. Namuma kan biraayyuu hin tarinaa. Ilmi namaa namummaa isaatiif hundumtuu wal qixa. Namummaa isaatiif jecha nama kamuu jajjabeessaa, nama kamuu harka qabaa. Gatii ati namaaf oolte immoo gatii dadhabbii keetii nama tokkoof dadhabdee nama tokkoof waan isaaf hojjette sanii inni naaf haa deebisu jetteen eegin. Inni dadhabaa akka keetiiti. Inni dadhabaa akka keetii nama foonii waan ta'eef isarraan eeggate. Nama ija himimmaaniitirraa bu'aa dadhabbii keetii hin eegin. Yoomillee gaarummaan ati lafa kanarratti hojjette yoomillee taanan badii hojjedhu gaarii hojjedhu kasii kaffalamu siifi guyyaa mindaa ta'e Waaqayyo biraa sii kaffalamutu jira jechuudha. Kanaaf jecha mooyyutu ati namaaf jettee osoo hin taane isa si uumeef jecha nama kamuu ija tokko ilaali. Nama kamuu namni nama hundumtuu ji'a sagaleen dhalate. Sammuu ilma namaatiitu garagara malee. Akka itti yaaduu fi akka mooyyutu uumamni garuu tokko. Kanaaf jecha mooyyutu ati yoo namummaan keessatti dhagahamu ta'e namummaa namaatii fi nama kamuu wal qixa laali. Isiniin jechuun jaaladha hunda keessanuu kaayyoo koo ammallee jabaadhu. Waa hedduu sirraa eegnas sin jedha. Fuuldura keetiitti nama kana caalaa cimee itti hojjetee nuufis fakkeenya taate biyyaafillee fakkeenya taatu Waaqayyo si haa taasisus sin jedha. Obboloota koo warroonni ganaa jirtanis hunda keessaniifuu jajjabina isiniif hawwaanii fayyaa nagaa ta'a. Iddoo jirtanitti horaa bulaati deebanaa isiniin jedha. Bakka badii qabutti mooyyutu na offalchaa hundi keessanuu warroonni nan beekna jiraattan ta'e hiyyootuu bidha asumaan karaa mana kootii anas jajjabeessa obboleettuma koo kana faana isiniin jedha. Fayyaa naaf ta'a hunda keessanuu isiniin jaaladha. Baay'ee.